Maqaan keessan eenyudha ammaa? Shukkee Eessaa dhuftan? buufaa jafteeti. Maaltu isinii ta'e asitti? Dhugumaa erga waggaa meeqatiin dhibamaa dhibeen koo dhibee congaa irratti mana yaalaallee deemen dadhabee maraamartoonatti godhaa baay'iseen dhibamaa ji'a lamallee guunnee manuma kootti du'ee maatiin koo narratti boo'ee duutudhuma kana na fuudhanii mana yaalatti na dhaqan immoo wayyaa'ee dhuguma injira oolota waldaa qanoo jedhu isa hoo dhaqxe ifayyitaamee isa dhaqe naan jette intalli koo takka. Achumaanan ishiin immoo as keessa turtee galte. Achumaanan ka'ee miilana ta'uu dinnaan na fidanii dhufanii eenyudhaanis na dhaqanii mana yaalaa. Achii deebi'een gaafa sanbataa dhufee dhibee guddaan dhibamaa. Asitti naa kadhattanii bishaan irrattis naa kadhatame. Galeen bishaan sanis Waaqayyoon kadhadhee nan dhugee erga sanii hanan halkan ciiseen bulle hanan guyyaa nagaa hin qabne kunoo guyyaa sadeen kan nagaan godhadhee irriba gaaris nan rafee nagaan godhe nagaa nan jira. Galateeffadhaaf harka walitti rukutaa. Amma nagaa keessan? Nagaa kiyya galata Waaqayyoo. Baga Waaqayyoo isin fayyise. Ameen. Fayyinni keessan bara baraan itti fufaa ta'u. Ameen. Maqaan keessan eenyummaa? Firtii dheeressa. Maaltu isinii ta'e asitti? Asitti naa kadhattanii baay'een dhiphadha waa'ee mucaa koo da'umsatti jirti. Baay'een ittiin rakkachaa jira. Anatti ittiin rakkattu kanatti asii darbasiin jedha waaqni jettanii na tuqxanii asirratti ol baaftanii naa kadhattanii. Waaqayyo ulfaatu nagaan dhaqeen nagaan nan galesi mucaa koo biran ga'ee. An qofa ciniinsuu adda ta'ee biyyi ilaa boo'ee hizbiin boo odoo quban qabaatii sa'aatii tokko keessatti Waaqayyo naaf hiike. Galanni Waaqayyoon badiini ittan darbadhee itti darbee ililleedhaan Waaqayyoon galata naa gachaa jira. Baga Waaqayyo isin gargaara. Eessatti isheen manatti? Ishiin fagoodha gindabaratti. Fagoodha. Ani gaafa dafinoo bu'een gaafa jamma odeessee na agarsiisee Waaqayyo. Anis nagaan konkolaataa nagaa dhaqeen nagaan mana kootti galee isaaf haa galatu. Ammas dabalaa naa galatu. Galateeffadhaaf Waaqayyoon harka walitti rukutaa. Baga gooftaan isin gammachiise. Dhugabaatiin koonni sadaffaan immoo jilba koona dhukkubaa gannaasanii baay'een dhukkubsadha. Amma asirratti warri isin dhukkubu koottaattanii asirratti ol ba'uu dadhabeen namicha ho'iitiin qabdeen baaftanii jettanii dhaqxanii luka koo kana naa tuqxanii naa kadhattanii na fayyee Waaqayyo waan baay'ee irraa na fayyisee mucaa koollee mataa dhukkubu asitti mucaa xinnannuu asitti itti biiftanii ta'u dibataan naa kadhattanii naa fayyee Waaqayyoon galata naa dhiyeessaa. Miilli keessan maal isin taatu? Jilbuma koo kana na dhukkubaa danda'een deemu dhaqeetuma akkanumatti maramee na jalatti lafadhaa. Akkamitti dhuftan gaafa dhuftan? Okkolfadhee akkan ta'in ittan asirratti ba'uu dadhabe giddii qabaa baasaattanii jilbi sun naa fayye. Saafaa galatu dabalaa naa galateeffadhaa Waaqayyo. Baga Waaqayyo isin eege. Amiin. Maqaan koo Kebeekin jedhama. Maaltu sii ta'e Kebeek? Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Kanaan dura dhugaa baatii guddaa lama asitti naa ta'eera dhugaa beera. Dhiitoo tokko narra tureyyuudha asirraa daa'ummaatti mismaarri na wara. Daa'ummaatti? Ishi. Achi yeroo sana maanatti hin beessu ture kan guddadhee dhufe akaatee keessatti hafe mismaarri na waraanee yeroo san marfeen naannee shigibicha irratti naa shaganii turan. Ishi. Saniin booda akkasumatti bookoo hafee nan dhukkubuu ture kana beeke kutaa 11 yeroo ga'u na gubaa dhufe. Na gubaa dhufee hin deemne yeroo sanis mana yaalaas hin deemne. Ishi. Amma sirumaa as ga'ee gan dhufe arras maatiinis dhaqinaan jedhu garuu naqanii booda sirumatti dhessee uffannoo natti kinu mana guba. Achiin mana yaalaa gaafan deemu dooktorni tokko keessaa baqaqsinee sii baasna naan jechaa ture. Amma jira dhiyoonnoos. Sii baasna irraa naan jedhanii achiin nan deebi'e bakka ishee dheetaan dooktora bira dhannaan immoo siruman tuqsiisini yoonni kun si tuqame harkeessiin hojjetu opereeshinii taate keessaa sii baasnan isa dhakaatee keessaa fi kana. Harkatuun hojjetuudhaan yoonni ba'e? Niin bahu akkasuma jettee waan jedhaniiti yaalli xiqqoo kanarraa kaaseen marfee si waraanaa naan jedhe hin deebi'a ammaaf marfichan qabu naan jedhe asitti yeroo toora kadhataa irratti xoomofsa gada namni tureera dhugaa baatii nan ba'an jedha garuu nurraa fudhan ture asitti
warri dhiitoo sinirra jiru zayitii kanas dibadhaa dhiitoonni sirnaa bada namni ittanitti asitti hin baanen garuu achuma kadhannaadhaan keessatti natti maa turtanii zayitii asitti kadhatan irratti sammuu harkaan tuqaan ture. Achumaan namicha inni deebii naan jedhe sanitti ji'a sadiin booda dhufa alaa dhufa naan jedhe qorichi isaa marfee tokkicha na waraanetti deebitee ji'a sadiin booda waraannatta naan jedhe. Isa sanii samanee fudhadhee nan gaafsa zayitii sitti dibadhee gaafan ji'a sadan dhaqee gara oliittinis waraannadhu. Ergasii torbee sadii namna laalee dhaabe narraa badee amma dhukkubannichi dhiitoo sunis narraa bade an duraan na qubu sunis dhannuma ta'e. Dhiitaa tureen. Dhiitaa dhakaa ture akkas. Dhakaa ture. Amma gadi naa galee bakka dhannuma gogaadhuma mul'ata malee kun homtuun jiru na Homtuun jiru keessa. naa fayyada. Gubus fayyaadhaaf. Na galateeffadha. Yeroo tokko airport irratti ani makaanikaal injiinarii bee qormaata darbee interview godheen ishuma tana ijaan akkanatti ganaa oduu maashiniin ilaaleen na kuffisan interview airport irratti darbeen qumattis waa hunda yaallamee dabarree gaafa wannu meedikaala iskiriinii wanna hojjechuudhaaf ta'u qaaman akkanumatti ilaalan ijaan sallaa dubbisiif naamina jedhu gaafa ifta ilaalan Isuma eesidu. utaante naan jedhe utaante ante ilaalee naan jedhe bakka nan dhiise waanuma tokko irree carroota biyya alaa kanarree namoonni baay'een nama kursiisanii yaalee ture. Kanaan milka waan ta'eef teeshiniin taa'u baay'ee bakka qormaatuma qoramu keessatti meedikaalota warri gaafatan teeshiniin Sababa dhiitaa kanaa sidiidu. nan qorama yeroo baay'ee nas sodaadha. Kanaan moote kanaan nan kufa feelliin ta'an jira nan dhiisaa ture abdiin kute sirumaa hojii fa'aa yeroo baay'ee hoggaan dorgomu meedikaalicha san nan kufan jira bakka. Waaqayyo na galateeffadha. Waaqayyo araara baay'iseef galateeffadhaafi. Bakka gooftaan si gargaara. Ameen.